Gabaa aksiyoonaa keessatti hirmaachuu yoo barbaadan ta'e dallaalota malee hirmaachuu hin dandeessan. Har'a viidiyoo kanaan waanummaan dallaalaa jedhamu kun maaluma godhaa gabaa aksiyoonaa keessaa hojiin isaatis maali dallaalota isin amma dura beeytanirraa maaliin adda ta'aa waan jettu isinitti himuu deema. Gabaa kana keessattis yoo hirmaachuu barbaadan ta'e akka fedheenis ta'u jechuudha. Aksiyoona keessatti hirmaachuu barbaadan ta'e kana malee waan hin dandeenye viidiyoo kanaan gadhumaa Lala, like, share godha, comment irratti gaafii keessan naadde kaya anis isiniif hin deebisa viidiyoo itti aantu irratti hamma dhuma viidiyoo kana daawwadha. Gabaa aksiyoonaa keessatti aksiyoonota yookaan immoo sanadoota mootummaa, sanadoota adda addaa yoo bituu barbaannu ta'e kallattiidhaan anaafiisin gabaa kana dhayinee aksiyoona baankii YX jedhamuutiin bituu barbaade yookaanis gurguruu barbaade jennee bituu fi gurguruu hin dandeenyu akka seera isaatti. Gabaan aksiyoonaa gabaa san keessatti anaafiisin akka binnuu fi akka gurgurruuf namoota nu gidduu taa'anii hojii san hojjetan already seera baasee kaa'ee jira. Isaan kana maqaan afaan keenyaan qabnu maqaanuma dallaalaa jedhu. So namoonni dallaalaa jedhaman kun garuu maali hojiin isaanii waan jedhuun isinitti hima. Gabaa aksiyoonaa keessatti ani fakkeenyaaf dhaabbata baankii Awaash irraa fakkeenyaaf aksiyoona baankii Awaashooniin kan bitachuu barbaadu ta'e maaliin godhaa hara gabaa kanaatti deemuu hin danda'u garuu dallaalota kana birattiin maal godhaa aksiyoona baankii Awaash habba 100 qarshii 2,300 bitachuu barbaadee jedhee orderii laadhaaf. Orderii san fuudhanii hara gabaa kanaa deeman. Yeroo masanatti ammas namni biraa baankii Awaash irraa aksiyoona namni qabu amma dura aksiyoona bitatee harkaa qabu immoo maal godhaa aksiyoona baankii Awaash firee 800 yookaan firee 200 qarshii 2,600 gurgurachuu barbaadee jedhee ammas innis dallaalaa mataa isaatti kannataa jechuudha. Dallaalonni kun gaa hojiin isaanii inni guddaan maal jechuudha namni ajaja bittaa fi ajaja gurgurtaa sana wal simsiisuudhaan maallaqni namicha biturraa hara gurgurutti aksiyoonni namicha gurgururraa hara namicha bitutti akka dabarsu gochuu hojii kana hojjechuudha. Hojii kana yoo xiqqaatee guyyaa 2 fi 3 keessatti xumuran. Namoonni dallaalaa jennuun kun garuu gaa maali seetan? Dallaalaa amma isin mana isiniif dallalu yookaanis makiinaa dallalu san yoo sammuu keessaa qabaattan ta'e Dallala. Namni gabaa aksiyoonaa irratti dallaalaa namni jedhamu namni dhuunfaa hin jiru. Ani dallaalaadha jedhee yoo namni isin qunnamee jiraatu ta'e hawaa'ee aksiyoonaa irratti san sirrii mitiitii irraa dhaabbadha. Dallaalonni dhaabbileedha. Dhaabbilee faayinaansii gurguddaa. Amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti investment baankii gara 6 moo 7 ta'anitu jira. Isaan kun dallaalota jedhamanii yaamamuu ni danda'an. Ayyama dallaalaa qaban. Dhaabbata yoo xiqqaatee qarshii miliyoona 6 kaapitaala qarshii miliyoona 6tiin dhaabbachuu danda'u dallaalaa jechuun. Plus boordii mataa isaa qaba. Namoonni boordii dhaabbaticha namoonni gaggeessan yoo xiqqaatee faayinaansii keessa namoota waggoota 5 ol hojjetan. Accountingii faayinaansii barnoota faayinaansiitiin waggaa 5 ol warra hojjetan barnootaanis maastersii namoota qaban. Namoota akkanaatu hoogganuu ta'a. Dallaalummaan isin jechuu jira. So jechi dallaalaa jedhuutu maqaasaa xiqqoo mataa irratti wanni jechuu danda'a malee hojiin isaan hojjetan garuu hojii professionalitii jechuu barbaadeeti. So gaafa dallaalaa dhageessan dallaalaa jechuun dhaabbata malee nama dhuunfaa akka kiyyaa tokkoo miti jechuudha. So isin ajajisan gaafa dabarsaniif isiniif gurguru isiniif bitu. Waan silaa fakkeenyaaf mirgoota keessan mirga isin feetan kabachiisuu keessattis shoora mataa isaa taphata. Eenyu dallaalaan kun. Fakkeenyaaf namoonni tokko sanadoonni isin bituu barbaadan shari'a compliant ta'uu qabu yoo jettanii amantan ta'e fakkeenyaaf shari'a wajji waan wal simu qofa naa bittaa haala saniin naa gurgurta jettanii jettan dallaalonni kun fedhii keessan san mirga keessan san kabachiisuu keessatti qorachuu qaban qoratanii qo'annoo qo'achuu qaban qo'atanii akka isin barbaaddanitti akka godhan dirqama qabaniidha jarra kun jechuudha. Kanaafuu dallaalaan gabaa kana keessatti akka nuti salphaatti hirmaachuu dandeenyuuf
Sanadoota keenya haala salphaatiin aksiyoonota keenya haala salphaatiin akka argachuu dandeenyuuf akka bitachuu fi gurgurachuu dandeenyuuf namoota nu gargaaran. Kanaafuu dhaabbata kana bira deemtanii akkaawuntii daldalaa yookaan akkaawuntii investimentii banachuun dirqama keessan. Numaa aksiyoona yoo qabaatan ta'e fakkeenyaaf aksiyoona Awaash Bank irraa ta'u Zamzam Bank irraa ta'u Hijiraa yookaan baankii feetanirraa qabaadha. Baankii kana keessatti aksiyoona qabaachuu keessan amma dura sartifikeetii isin kannan turan. Amma garuu sartifikeetii isin kannan sartifikeetni keessan dijitaala ta'e elektiroonikaalii CSD dhaabbata jedhamu bira dhaqee achitti galmaa'ee taa'ee jira. Galmee san namni fedhe dhaqee galmeetiyya jedhee argachuu hin danda'u. Galmee san argachuudhaaf akkaawuntii qabaachuu qabdan. Akkaawuntiin san akkaawuntii investimentii yookaan akkaawuntii daldalaa dhaabbilee daldalaa isiniin reefu isinitti himan bira dhaqxanii banuu dandeessan. Dallaalaa akkaawuntii investment akkaawuntii eeysaayin banee yoo kanaan jettan ta'e warri Finfinnee jirtan dhaabbileen investment baankiin karaa torba ta'anii magaalaa kana keessa jiranii qaamaan isaan bira dhaqxanii deemtanii banuu dandeessan. Fakkeenyaaf maqaalee isaanii isinitti hima. CB Capital ni jira, baankiin daldala Itoophiyaa bulchu jechuudha. Awaash Capital ni jira. Wagaagan Capital ni jira. Gadaa Securities khajaamu ni jira. Sinqee Investment Bankiin hojii eegalee jira. Etio Fidelity khajaamu ni jira. First Addis Investment Bank khajennuunis ni jira. Numaa kana Nigeeriyaadhaa dhufe dhiyootana ayyama fudhatees ni jira. Anyways garuu isaan kana bira deemuu dandeessan. Warri Finfinneedhaan ala jirtan immoo nama applicationii App Store yookaan Play Store irraa deemtanii eega daawunlood gootan booddee akkamitti install akka gootan gaa viidiyoolee adda addaa yaa afaan Amaaraatiinis ta'anii hojjedhee ni jira. Chaanaalii kaan irratti asirratti isiniif hojjedhaa fuulduraaf haala saniin daawunlood gootanii akkaawuntii san baafadha. Akkaawuntii san baafachuun nawaa irrattis ta'u kaa application irratti akkaawuntiin hanga isin bira geessu baatii takkafaaf fudhachuu dandeessisan obsaati ji'a tokkichaa san keessatti jechuudha. Akkaawuntii harkannaan gaafa dividendiin isiniif kaffalamu wanti hundi akkuma akkaawuntii baankiitti akkaawuntii aksiyoonaa qabdan jechuudha. Haala saniin akkaawuntii aksiyoonaa keessan san qabaachuu akka dandeessan isin godha warri daldalaa jennee yaamnu kun jechuudha. Kanaafuu daldaltoonni gabaa kana keessatti baay'ee isin fayyadanii nu fayyadanii kanaafuu akkaawuntii qabaachuun irraanfatina namoonni aksiyoona qabdanii namoonni fuulduraaf aksiyoona bitachuus yaaddanii jechuu barbaadeeti. Gaafii wanti isinitti yoo jiraatu ta'e immoo comment section irratti naa barreessaa. Viidiyoo tana like share gochuu hin irraanfatina namoonni biraan gaati. Chaanaalii tana subscribe godhaati. Afaan Oromootiin barnoota waa'ee faayinaansii tana baradhaa jaati mee wal biraan naa gaya. Viidiyoo tiyya kanumaaniin xumura hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti ani isin wajjin ture gammachuu biraanutti.